Kutaalee addunyaa tamsaasa keenya dhaqabu marattuu nageenyi keenyaas isin dhaqqabu washamaa akkam jirtu daawwattoota OMN kun qophii OMN Horn of Africa irraa isinii darbu qophii keenya odeessaaleeti. Odeessaalee keenya raatiin ana Abrahaam Birruu jaallan kiyya Guyyoo Ariyootii fi Yuun Ingidaa waliin argamneeti jirra. Odeessaaleen keenya sa'aatii tokkoof turullee eegaleeti jira baga nagaan dhuftan. Baga jiraata Abish. Ayyee ajandaan keenya har'aa maal achi jalqabe? Yaa waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabe jabaatee tufee jira. Waraan kaaba Itoophiyaatiin loltooti Abiy Ahmad iddoo waraana bakka hedduutti miidhamuurraa kaka'ee ka'uusaa dubbatama. Abiy Ahmad kalees Maqalee irratti haleella baneen haleella xuyyoora lama hatolcheen lubbuu lammiilee nagaa 3 galaafachuu isaa dhagaamee jira. Abiy illee waan kayyaayyuu amanee sana irra dubban. Ayyuu. Tole sanaduramo gagama lixa Oromiyaattis deemna jecha gara lixa Oromiyaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee naannoo Amaaraatii waldaangeessan keessatti ajjechaan suukanneessaan lammiilee nagaarratti yeroodhaa gara yerootti raawwatamaa jira. Ajjechaa naannoo sanatti raawwatamaa jiru hordofuudhaan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa inni baasetu jira. Ibsa koomishinii kanaa keessatti maaltu hammatame amma immoo dhugaa lafa sana jirus ibsa waan jedhu hin ilaalla Abrish. Hayyee daawwattoota keenya gaa xumuraatti nu wajjin tura waa'ee waraana kaabaa keessumaa ilaalchiseedha. Waa'ee booji'amtoota lammiilee waraana kaabaatiin gaagaamaa jiran buqqaatota dabalatee sagalee isaanii fayyadamnee aga sa'aatii tokko isin waliin turra. Nu waliin turaan affeeraa keenya qophii kana immoo YouTube, Facebook OMN Yaasaat akkasumas chaanaalii OMN ka televiziyoonii Yaasaat qofa osoo hin taane Vars Dishii cinatti argamu irratti daawwatuu dandeessu. Gabaasa koomishinii mirga namummaa yookiin ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatiin itti keeyyanna. Ibsa baaseen lixa Oromiyaatti bakkeewwan garaagaraa aanaalee garaagaraa keessatti armaan dura haleella lammiilee nagaa irratti raawwatame keessatti humni nagaa dabalataa hin barbaachisaa mootummaan kanaaf xiyyeeffannaa qaba kan jedhu koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Jalqabitta. Yaa lixa Oromiyaa qofaa miti guutuu biyyattii keessatti naannolee hunda keessatti jechuu dandeenya lubbuun lammiilee nagaa baduu jirti. Mootummaan Abiy Ahmad maqaan mootummaa malee hojii sadarkaa mootummaa keessa ba'e the failed state failed government lubbuun lammiilee nagaa gaagaamuun akkuma itti fufee jira. Keessumatti ammoo lixa Oromiyaa kana naannoo Matakkal dabalatee irda deebiin uummati qulqulluun finxaaleeyyoo kaanii warroota naannoo Amaaraarraa lafa babal'ifachuuf yaa'uun lubbuun nam nagaa baduu dubbatama. Waan kan ilaalchisuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleetiin hoogganame ibsa baasee jira. Ibsa baase keessatti mootummaan Itoophiyaa dafee interviin godhee keesseene waan kan qabbaneessu baannaan walballeessii saba uummata akka dhalachuu danda'u gosti Oromoo fi Amaar ta'uu dandeetti walballeessuu akka danda'an dubbatee jira. Kana jira Abrahaam. Kuni oduu baay'ee yaaddeessaadha. Walwaraansi lixa Oromiyaadha gara civil war yookiin walwaraansa uummataatti ce'achuun oduu baay'ee yaaddeessaadha. Waan kana warri biyya bulchan xiyyeeffannoo kennuufii dhabuun hedduu nama yaaddeessaa akka Oromoottis yaaddoo guddaadha kun jechuudha. Dhugaadha egaa ibsi koomishinii kana jalqabarratti ibsi koomishinii kana taatee lafa sanatti mudate karaa guutuudhaan ibsuu danda'a jedhee hin yaadani. Haala qabatamaa lafa sana jiru bifa guutuu ta'een akkaataa deemaa jiruun ibsuuf kan danda'edha jechuudhaaf haalonni nan dandeessisne hedduutu jira. Ragaalee waan taatee lafa sanatti mudate miidhamtoota irraa kallattiidhaan argannu bu'uura godhadhee yooni madaalu jechuudha. Haa ta'uuti ammam taatee lafa sana jiru guutummaatti ibsu haadhiisu malee qabxiileen ijoon amma addanatti asitti kaasnee irraa dubbachuudhaaf dandeenyu kan haala lafa sanatti mudatee fi dhugaa lafa sana jiru hakeekuudhaaf danda'an kan ibsa yookaan gabaasa koomishinii kanaa keessatti hammataman muraasa kaasuun barbaachisaadha jedhee yaada. Qabxiin inni tokko qabxiin koomishiniin kun eere hagayya bara 2013 jechuun baatii 3 dura godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti jiraattonni akka of defend godhaniif akka of ittisaniif hidhachiifamaniiru jedhe. Eenyudha kan hidhachiifame? Gabaasni kun dursee nu qaqqabaa tureera. Kan hidhachiifame eenyu? Dhalattoota Amaaraa lafa sana jiranidha. Maaliif kan isaan hidhachiifamaniif? Abaa'oo shaneettiin loltuu waraana bilisummaa Oromoottiin balleessuu qabduu jedhamaniiti mootummaadhaan ta'e jedhamanii kan isaan hidhachiifamaniif yeroo kun ta'utti immoo maaltu ta'aa ture? Dhalattoonni Oromoo hidhannoo hiikkachiifamaa turan. Hidhannoo qabda jedhamee dhalli namaa akkanumaan qabamee mana hidhaatti guuramaa, ajjeefamaa, dararamaa, dhabamsiifamaa tureera. Inni qabu inni irratti argame saamamaa tureera. Isa tokko hidhachiisaa
isa tokko harka qullaatti hambisuutu ture jechuudha hojiin hojjetamaa ture. Qabxiin inni lammaffaan dhimma kanaan wal qabsiisnee ilaalu kan koomishiniin kun ibsasaa kana keessatti eere fulbaana 30 ABO shaneen aanaa kiiramuu magaalaa Haroo iddoo Addis Alam jedhamutti haleellaa raawwatee jedheeti kan inni ibsu. Haleellaa kanaaf bu'uurri maalii wanta jedhu koomishiniin kun wanti inni kaa'ee hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanatti wal dhabbee yookaan lola ture wal qabatee ibsi inni baase tureera. Milishaa Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraa daangaa ce'ee dhufee uummata nagaa dararuun qoladhee. Lola kana keessatti namni nagaan tokko du'eera yoo ta'e qaamni walabaan haa qoratu. Qorannoo qaama walabaa sanarra dhaabadhee itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf an qophiidha jedhee ture waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Qabxiin inni sadaffaa kanumaan wal qabsiisnee ilaaluudhaaf dandeenyu taatee tibbanaati. Tibbana maaltu ta'e? Lammiileen nagaa qe'ee isaaniitti mana isaanii keessatti ajjeefamaniiru. Maal jedha taatee tibbanaatiin wal qabatee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun jechuudha. Hidhattoonni karaa idileen gurmaa'an kan achuma lafa sana jiraatanii fi kan naannoo biraadhaa ce'anii dhufan uummata nagaa irratti haleellaa bananiin namoonni nagaan duguugamaniiru jedheeti kan ibsa. Eenyudha kan daangaa ce'ee dhufe? Uummannis wanti inni himataa ture isa kanadha. Qabxiin guddaan dhugaa lafa sanaa hin ibsa jedhee an yaadu keessaa inni tokko isa kanadha. Uummanni hidhattoota Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraatu daangaa ce'ee milishaa Amaaraa hidhachiifametu daangaa ce'ee waraana bilisummaa Oromoo lolaa shanee balleessaa jedhamee kan mootummaan hidhachiise bobbaasetu dhufee bakka lolli hin jirretti nu fixee jechuudhaan kan inni himataa ture. Koomishiniin gabaasni koomishinii kanaas wanti inni ni jira kanaan wal qabate. Yeroo taateen kun ta'utti immoo qaamni mootummaa silaa nageenya hawaasaa hin tiiksa jedhamee achitti bobbaafamee ture. Humni addaa poolisii Oromiyaa ergama biraatiif hojii biraatiif jedhee dursee bakka sana akka inni kaafamedha gabaasni koomishinii kana akka inni eeru. Taateewwan kanneen irraa walitti qabdee gaafa ilaaltu eenyudha gocha kana keessa kana duuba kan jiru eenyudha gocha kana raawwataa kan jiru isa tokko hidhachiisee isa tokko hiikkachiisa isa tokko irratti bobbaasaa humna silaa nagaa eega jedhamee achitti bobbaafamee ture dursee kaasee haala mijeessee dhumaatii kanaaf haala kan mijeessaa ture. Sirna aangoorra jiru sirna biyya bulchu ta'uu isaati kan inni. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hammuma kanayyuu walaba ta'ee gabaasa akkana baasuun waanuma jajjabeeffamuu qabudha. Maaliif koomishiniin kun caasaa mootummaati. Mootummaan Itoophiyaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa miti jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa fi dhaabbilee idil addunyaa miidiyaa addunyaa bira dhageettii qaban baay'ee isaanii gariin biyya keessa ari'ee gariin immoo akeekkachiisatti laatee hojiirraa yeroo uggureetu ture. Koomishinii mirga namoomaa bakka sanatti argamee taatee jiru qorannoo yookiin investigeeshinii gaggeessee gabaasa dhiyeessuun tokkoffaa kapasitii koomishinii kanaa wajjin wal qabsiisee rakkoon jiraachuu danda'a. Lammeessoo immoo rakkoo nagaa lafa sana jiru wajjin wal qabatee hanqinni guddaan ni jira. Dubbii jajjabduun lafa sana akka jirtu garuu waan agarsiisan gabaasa kana keessatti tokko aanaalee akka Limmuu, Gudayyaa Biilaa, Kiiramuu, Leeqaa Dullachaa, Deeggaa Amuuruu, Horroo Guduruu dabalatee jechuudha. Lammiilee nagaa 43,000 buqqa'ee jira. Lammiileen kunneen baay'ina isaanii yoo ilaaltu uummata aanaa tokko ta'uu danda'udha. Lixa Oromiyaa bakkee uummati dispersely populated ta'ee jirutti nama 43,000 jechuun ummata aanaa tokkooti suni lakkoofsa salphaa miti. Ani yaada Abrahaam kana kan jalqabtiin kee akkasumaan itti fayyachuu wayyaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bara kan keessatti humna qabaachuu qabaatu malee yaaliin Daani'el Baqqalee tolchu yaaliin midhaaddu qorannoo akkana durii hin beekna bara wayyaanillee dhaabbati tokko xiqqoo tokko hin goomedhan herreganiyyuu dhaabbata mootummaan fandi godham kan mootummaa Itoophiyaa maqadhaat maqaan Itoophiyaa jalqab keessa dhaabbati xiqqoo goom tokko kan waan taateef dhaabbata kan jalqab irratti qorannoo sun godhuu waan midhaaddu garuu dhaabbatichi kun walabaa miti kayyuun jedhee gabaasa yaa'uu walabaa miti akkamii walab ta'uu danda'a. Dhaabbat maqaan isaatiyyuu dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaati jechuudha. Dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaa jechuun Abiy Ahmadiitiin fandi godhama. Abiy Ahmadi bobbaasaa under the control of Abiy Ahmad jira jechuudha. Karaa kamiinuu bilisa ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa enti jeesee enti qorata qara. Jecha kan direct sponsor nami god sirna Abiy Ahmad finxaaleeyyii Amaaraa hidhachiisee dammaqee Mokkonnanitti hidhachiise. Uummata keenya jirtisuuf hin hidhachiifnedha ka qawwee qoodeef warra. Haa onnee
sirni nafxanyaa hagan diddami torba onneen cabxee aamilee dhab ka onnee toree minilik faa Haile Sillaasee faa masaara keen naqee fi warri gootummaan isaan akkas gootedhe warra foon dur qabee ulachiisee warri jannoomse Abiy Ahmadii jechuudha. Haa ammoo Oromoo undermine tolchuuf maqaa yakkuuf Oromoo qulqullicha dargaggeessa lafa dhufaa aadha abbaa maqatti maxxansee shiftaa shanedhe ijjeessisuuf karaa daarii kaa'ee fixa jedhee carraa dhiyeesse sirna Abiy Ahmad. Koomishiniin kunini abbaan isaa kaayisa jaaju kaayisa birrii kaffalu kaayisa hoggana suniyyuu aangoo kenneefi warra fixi ijjeessanii barbaaduun hin taatu jechuudha. Koomishinarichi fedhii qabaachuu danda'a garuu independent ta'uu hin danda'u because koomishinarichi yakkamaa waan buluu jiruu fi yakkamaan qoratee dhugaa argeen beeku jechuudha. Halammeessoo siifid halammeessoo gubbaatti koomishiniin kun ibsa baasuun duratti namooti uummata Oromoo namni 31 Wallagga Kiiramuu keessatti fixaman warri dhumatu kun maatii tokko keessa nam 9 ta'uusaa ragaaleen agarsiisanii jechuudha. Koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gad ba'ee maal jedhe shaneetti uummata qulqulluu nagaa fixeedhan nami gaaf lubbuun jiru Oromoo gaaf ammoo dhiibbaan ergeettee ijjeessan ammoo maal ta'a amaartaa jechuun daldal ittiin hojjechuuf daldal sun namni reaalaayiz tolchee jecha Oromoo irra murtees koominikeeshinii Oromiyaa nama akka iluu addunyaadhaan faan hoogganamtu jechuudha. Warra Oromoo duguuguuf kutatee ka'e beeloftoota Oromoo kabajin qabne tanamummaa hin qabne gadaantoota shiftaa Abiy Ahmad walitti qabee bobbaasetti kan tolchu koomishinarichi waan godhin qabu. Kaasa dhiyeessoo sin jedha koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa kuniin federaal gubbaatti hojjeta. Qorattooti isaa agam walaba. Qorattooti isaa dhaabbilee federaalaa Itoophiyaa keessa yoo ilaaltu dhaabbilee sun keessa abbaan fedhiyoo dhugaaf hojjechuuf fedhii qabaat dominant ka godhan war sirni nafxanyaa leellisu war tortortoota Abiy Ahmad achi fedhuufiitiin walitti qabat waan ta'eef warri kun kaapasiitii ittiin bilisummaa qorataa adda baasu waan hin qabneef gabaasum koominikeeshiniin jira ka mootummaa sodaatan burganam yasi cufe deema yookaan hoogganum sun qabiyaan gorra didim ka Abiy Ahmad halkan irrii bakee nam tokko objuun argitin toliin ganame xalaa barreessaa si kaasedhaa miti mootii wagga sadii keessa yeroo ja ministeerota jijjiirawoon Kati milko borganam gusu dandaa chudan el bakale sodaata chun hin dandeet gabaasichi ammoo agam dhugaa unaan jette gabaasichi totally soba dhugaa irra fagaatee jechu dhagay media walabta BBC uumat qulqullichirra yeun ingida qawween ay nambiratti jeesan media rabbe yeun namina jees ebelu afana kana dubbata kana jeesun jedha doomati matu lakki warra miti khasi jees ebelu wedani nam durra qosochuni uji shifta Abiy Ahmad wan taate commissionerichi gabaasisaati appreciate godamu qaba gabaasicha mo dhuga mo dhariyon anjette gabaasichi dhuga irra fagaati dhuga qabxiileen achi keessa fudhannu ni jiru qabxiileen akka ammaan kaasee tokko kan dhugaa lafa sana jiran ni himu miidhamtoonnis kallattiidhaan qaama isaa miidhama akkuma engaddasiniif kaasee odeessaalee dhuma keenya yeroo darbee irratti namni maatiin isaa sagalabbaan haadhi obbolaan akkoona kaakaan eessumi wasiilli maal jalaa dhume kana caalaa maal dhabuuf mee dhugaa miidhaa isarra ga'e kan inni dhoksee qaama biraatti geessuuf ifaan ifatti himataa jira uummanni miidhaa isarra ga'e eenyu akka miidhaa sanarraan ga'e himaa jira gabaasa koomishinii kanarraa akkuma jedhame hidhattoota daangaa cehanii naannoo biraarraa dhufan namoota lafa sana jiran wajjinii wal ta'anii raawwatanidha uummannis kanadha kan inni himate kana qabxiilee akkasii fudhachuu dandeenya gabaasichi guutummaan guutuutti garuu dhugaa lafa sana jiru kan ibsu dhachuu miti akkuma jette immoo ibsa addisuu eenyu jettan gurbaa amma communication kana irratti muudame kana fa'a ibsa No, kan Oromiyaa kana. Okay. Hailoo addunyaa ibsa opinion Oromiyaa irra jirtu ibsiturra immoo hamma tokko fooyyaadha kana caalaa walaba ta'uu danda'u irra ture ibsi gabaasni koomishinii kana. Egaa amma gabaasa koomishinii kana keessatti qabxiilee hammataman keessaa kan xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu jedhee ani yaadu inni tokko akkuma isin jalqaba irratti kaastan wal dhabbeen kun yookaan walitti bu'iinsi yeroo mudataa jiru kun gara wal dhabbee sabummaatti cehuu danda'a jechuudha wanni kaasan ni jira. Wal dhabbee sabummaa jechuun immoo waan uummata aanaa tokko yookaan lamaatiif kennitee dhiistu miti. Dhimmichi dhimma gara sabaa tokkoof saba kan biraa gidduutti deema taanaan dhimma Oromoo guutuu ilaallatu ta'uu isaatu hubachuutu barbaada. Oromoon hundi dhimmichi dhimma isaatii jechuudha. Dhimma isaa matee jirutti immoo dammaqee of eeguu, of tiksuu, of ittisuu danda'utu irra jiraata. Boris miidhama hidhachuun himachuun hin barbaachisu. Yeroo qophiin barbaachisaa ta'e taasifamee akka sabaatti of qopheessee uummanni kun of kabachiisee nagaadhaan uummattoota ollaasaa wajjiniin jiraachuu qaba malee yeroo yeroodhaan dhufanii dhiiksanii dhimmicha immoo
uummata aanaa kiiramuu yookaan uummata aanaa amuruu qofaaf dhiisnee teenya taanaan sun rakkoo guddaa dhaluu danda'a jechuudha. Qabxiin inni kan biraan akkuma sila kaafame uummanni 43,000 ol ta'u sababa walitti bu'iinsa kanaatiin aanaalee kanneen keessaa buqqaafamee jira. Eengadduma wanti gabaasne ni jira. Magaalaa kiiramuu qofa uummanni 20,000 ol ta'an dhalattoonni Oromoo gandoota humnoonni Amaaraa to'atan kana keessaa baqatanii gara magaalota garaagaraatti faca'an kiiramuu qofa keessa namni 20,000 ol akka jirudha kan dubbataa turre. Egaa uummanni kun dirree irratti kan inni faca'ee jiru qaama isaaf birmatu hin arganne birmannaa hawaasni naannoon rakkinuma keessa jiru keessa ta'ee ittiin lubbuu wal baraaruudhaaf taasisaa jirurraan kan hafe jechuudha. Dhimmi kunis xiyyeeffannoo argachuu danda'u irra jiraata. Dhimmi lammiilee gargaarsa barbaadanii dirree irratti faca'anii jiranii kunis jechuu barbaadeen. Yaa waan kana wal qabate akkuma Booranaatti akkuma Karrayyuutti godhamee GoFundMe wayii babbanamee karaa adda addaatiin akkaawuntii wayii banamee uummati Oromoo Kalixa Oromiyaa gubbaa miidhamu kunilleen karaan ittiin gargaaran banamee jira. Moora attenshiniin baay'een Boorana kanaan wal qabate namni waan achi jiruuf uummata Oromoo kalafsuun amma waan tokko dhiisa. Mootummaa soolishinii naa kenna mootummaa qaamni rakkoo soolishinii ta'uu hin danda'u. Qaamni rakkoo furuu hin danda'u jechuudha. Qaamni rakkoo irra bilisteer rakkoo furuu danda'a. Rakkoo Itoophiyaa keessatti ta'uu jirtuuf tokkoon qaamni uumuu jira lama. Tokko Abiy Ahmad fi shiftas waliin hojjechuu jirta biltsiginna jedhan lammeessoon dammoo finxaaleeyyii naannoo Amaaraa ka uummata nagaa qulqullichu dullaan dhaantee jeetu ka billaan nam qaluu jirtutti gochi akka kan hojjechuu jira. Yakkamtootaan uummata Oromoo seef godhannee erga dabarsinuuf hin qabnu. Yakkamtoota karaa afaan isaanii galuun kalees Geetaachoo Raddaa waan tokko dubbatee guddoon tola. Abiy Ahmad nagaa waan jedhan hin beeku isaaf deebii barbaachisuuf ulee jedhe jiraachuu. Oromoon ulee agitii beelleef qabaachuu dhabuu danda'a. Garuu ulum qabu. Walumaa dhufee akkuma tokkummaa fi uumee waliin dhaabate harakkatti gargaarachaa sirni shifta kanarra duuluu qabedha. Tooppik ittaanu akka dabaru abra. Gabaasfeetuma kaasuudhaaf Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaadha osoo haleellaan kiiramuu irratti raawwatin iyyuu waa'ee lafa sanaa waan lixa Oromiyaa irratti ibsa baasee ture. Laf kana yaaddoon nageenyaa lammiilee nagaa miidhuu danda'u hin jiraa jedhee ummati aanaa kiiramuu soddomni siviiliyaaniin sun soddomni dhumanii kumaatamni odoon buqqa'in dura akeekkachiisee ture. Kun ibsa lammaffaa isaati baay'ee waa'ee isaanii irratti jechuudha. Kanaaf kuni itti gaafatamummaa boru mootummaa irratti dhufuu maluuf ka'umsa guddaadha baay'ee. Koomishiniin Mirga Namummaa gaba kun ibsadha malee qorannoo walabaa gaggeessee lafa sanatti argamee interview godhee yaa gabaasa bal'aa hojjechuu hin danda'u. Haalli achi jirullee hin dandeessa jedhee namaan wal beekali. Tokko isadha mootummaan akeekkachiisa koomishiniin kun armaan dura kenne odoo arguu maaliif lafa sanaaf poolisii fi humna nagaa gahaa hin ramannee kan jedhu mootummaan lafa sanaa intarastii